Anshaan xaanallee isaan harkaa fuudhuun itti ulfaata harkaa fuudhuu hin danda'ani. Anamma yaaddos beekaatiin dhiisa malee waan kana itti godhee wanta hirmata akka jeen akka inni miila kee jala taa'uun isa godha. Waan hin xiqqishoo isa jaaladhuufin qusadhee itti godhuu dhiisa. Garuu anamma isuman jibba isuman akkatti isumaatu natti ajaa'u. Kun agaaziidha. Agaaziin akkana naman godha. Baalegee akkatti nama dhahullee naman laallanne. Anammoo waan namichi kun naakannee as keessaa qabu kana kan inni ifiin eegu hedduun qabaa jechuudha. Warri na jaalattan sagalee naaf ta'aatii bakka kanaa na baasa. Gara kuteessa koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu. Ani gaakunoo jira malee ulee yaaddootirraa illee hafee yaaddoon nama addaati nama gowwaadha. Useetuma sa'aa 24 jira. Arra kunoo sa'aadaalleen harkanarraa hiiteetti hidhuu dhoorkite. Akkasitti fuudhee kuteeni ammallee sheekha biran geessa jee fuudhee kuteeni. Hulaana qollofe malee sa'aadaan harkanarraa hiitee jirti haa galatoomtu. Harkanan hiine ulaana cufan maleedha. Namichi doofaan uleedhaan naajjeese bakka fedhe yoo geessellee garuu sa'aadaa sheekha fedhe yoo bira geesseu fayyisuu hin danda'anii. Namichi siirii Suudaaniitti godhe. Kanaafuu deemaanii oola malee namni siirraa fayyisullee hin jiru. Ani immoo haa deemaanii oolu maaliin jaan asumaa gabbahuu na dhoorke malee taa'utti hin jira. Ani immoo yaaddootti godhuun wallaallee ta'isiisan caalaa isa dhamaastutti godhuun danda'a. Garuu immoo beekaatiin isa dhiisu jira. Inni kana hundan beeku. Ammallee yoo ka inni gartee asirraayis gabbahuu na dhoorkee akkanumatti na cinqee deebi'ee na tumuu ta'e itti godhuun isaan oolamtu. Hulaa takeessaatii fi ta'alaatillee na qollofee kutee. Sa'aadaan silaa duraan akkana nama miskiina kana taate silaan akkana see ittiin godhu amma hedduu garaana nyaatu jirti. Bes duraanis aareetuma nan sababa isiin na tumteef jecha itti godhuu danda'e. Amma immoo wanni itti godhamte qotaa isaatiif immoo irraan hiiku hanga inni nagaa naakannee yookaan asii ganna baasutti irraan hiikuan. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa silaa ammoo cuutan ofirraa baasee isin garsiise qaamni kiyya kun akkatti na mummuree jira. Qaamni kiyya guutuun na diddiimatee na dhiitee jechuudha. Ani beekaatiin isa dhiisu jira. Shaanxaa kana keessaa hin qaba. Mee isinummaanuu kommentii jala naakaa ittiin godhamoo ittiin godhu isatti. An shaanxaa kanallee isaan na harkaa fuudhuun itti ulfaata. Na harkaa fuudhuu hin danda'ani. Kanaafuu ittiin godhamoo ittiin godhuu mee kommentii jala naakaa. Waan hin xiqqishoo isa jaaladhuufin qusadhee itti godhuu dhiise tana dura. Garuu amma isuman jibba isuman akkatti isumaatu natti ajaa'u isuman jibba amma. Umeeri kiyyani jira habibiin kiyya jechuu kana jaalatu kan isa jaaladhu. Yoonin isatti heerumee nagaan jiraadhee duraanuu baalagummaa fi gartee namaa fi yaadaatu akkatti ganda keessan oofe ammas waan inni ta'es argeetiin jira. Isa arguma isaatu hin danda'u naaf umeeri inshaallah yoo wal agarree inshaallah waliin ka jiraannu ta'a. Isin immoo dhiifama naa godha hordoftoota kiyya. Kun agaaziidha. Agaaziin akkana naman godhu asitti mucaa jechuun na jaalatu sababa kiyyatti as dhufee asitti dhiitee achi darbee as darbee maal godhee ilmaa shubbuxii hunda harkaa fuudhee akka inni godhe agartanii jirtanii. Garuu silaa yeroo san harki kiyyanarraa hiikamaa ta'e san hundaa'uu hin godhu ture. Godhuu hin danda'u. Immoo harka na hidhee san hundaa'uu isallee akkasitti miidhuu danda'e. Innillee garuu humaan ta'u. Haa ta'u malee immoo inni nama ajaa'ibaati nama addaati nama bakka baalegee akkatti nama dhahullee naman laallanne. Kaameraan kunillee kaameraa Hamzaati. Hamzaanis duraan akka isatti akka dhiiraa takkatti wajjin deemaa dhufe isa dheessee kutee jechuu asitti kaameraa isaatillee dhiisee lubbuma isaatiin na baasii ka'ee kute suni sodaattuun. Amma yaaddoon gizee na biraa deemu hunda kaameraa qabsisee as kaa'ee kuta yoo akkaan waa ta'e yookaan akkaan hin ajjeesne gartee akka ittiin gaafatamneef jecha booda waan kana ragaa godhachuudhaaf kaameraa qabsiseetuma na biraa deema yeroo hundaa'u. Amma akka Hamzaa sunfaan dhiira jennaame. Akka dhiiraa takkatti laphee dhahatee dura deemaa wajji dhufee fidee mana kanallee isa agarsiisee maal jeeni boodarraa asii dhalaa hanqatee jechuu akka lukkuu bishaan seentetti ka'ee afraniin asii fiigaa kute kophee isaa hunda asii facaase. Amma san dhiira jennaani anata dhalaa tanaatu irra wayyaadha. Dubartoonni keenya ka Oromoodhaa dhiira akkanaa tana ofirraa eegaa gizee heerumtan. Dhiira darree jechuu ka bineensa si nyaachisu. Anamma umeeri kiyya kana dhugumaa hun seene bakka nama akkasi jabaa san hun seene jechuu gootummaa isaarraa jaalalti na qabee wanumaa. Maaliifi duraan haana jaalatu malee akkasitti onnatee anaaf jecha shubbuxii dooraa 500 bitatee akkasitti dhufuun isaa sanuu anaaf waan guddaadha jechuudha.
Lennoo onnee qaba. Onnee saasaniin if duuban jennee narraa if duuban deebinee kanuma badii tiyyaas beeku. Deebi'ee jechuun bakka kanatti deddeebi'ee ittillee tumamee ilaa ammaa jechuun itti rakkachuu jira. Firaa fi nama baay'een biyya tana keessaa illee qaba. Akka firattis akka gandattis nama baay'een qaba. Garuu immoo namni dillisaan baga yaaddoon akkana si godhe maali jaanitu mana duubaa yaani natti qofluu fi wanti jechuun jiran malee namni anaaf jeequu qame tokkollee hin jiru. Garuu immoo mucaa kanaaf bakka guddaan qaba dhugaa dubbachuudhaaf. If duuban deebinee jechuun hangam akkana jaalatu ammallee natti garsiisu jira inni jechuudha. Osuma badii tiyyaas arku. Osoo an amma yaaddoon miila kiyya jala kufeessin jaaladha naan jee'u deebi'aan nama isa jaalatu miti isa ijaanuu hin laalu jechuudha amma booda. Anamma namichi sunis bilbila na jalaa kaasuu didee biyya tana hin jiru deemeetiin jira minaamin. Naan jeechi booda bilbila na jalaa kaasuu didee malee silaa sa'aadaa irraa fayyisee jechuu fayyisee fi asii deemuun barbaadan nagaa mana kiyyatti galee jiraachuun barbaadan silaa. Amma eegan guyyaa sa'aadatti akkas godhee inni argee san booda maallaqa xawaan finne jechuun isitti osoo olii gadiin deemuu achi osoo geessu. Anamma yoon isii tana fayyisellee inni kun na dhiisuuf hin taa'u maaliifuu maallaqa dila fixee isitti fixee olii gadiin deemu kana narratti herreeggata sii galee. Kanaafuu waan akka taanu hin beeknu akka inni herreeggatu hin beeka kan kun doofaan jechuun waan takka biraan kutu dhibba takka biraan kutu jechuudha. Saniifuu maallaqa san herreeggatuun isaa hafan qabu. Filmaatu yaaddoon haa galatoomuu kaameraa kana asitti dhiisee kutee jechuudha. Garuu kaameraan kun kasaa silaa ta'e asitti hin dhiisu ka hamzaa waan ta'eef jecha feetu haa caccabsituu feetu haa darbituu feetu akka feete haa gootu jeeti asitti dhiisee deemee jechuudha kaameraa kana. Anis akka inni jedhee san ilaalle isiniif viidiyoo waraabuu jira jechuudha. Kanaafuu silaa kaameraan kun ka isaa ta'e asitti dhiisee deemu ka hamzaati kaameraan. Kanaafuu hordoftoota kiyya hundi keessanuu anis ni jaaladha. Warri na jaalattan sagalee naaf ta'aatii bakka kanaa na baasa'an bakka kanaa bahuun barbaade. Sa'aadaa immoo wanni isii miidhuuf illee hin jiru kana booda jechuudha. Irraa'in fayyisaa garuu immoo asii akkam bahu qofa isin sagalee naaf ta'a. Amma reefu gizee asii inni fuudhee deemuun jechuun waltumanii deemuu fi diddee hanga irraa hiitutti jetteeni jechuudha. Hanga inni harka narraa hiikutti irraa hiitutti jetteeni jechuudha. Akkasitti narraa hiitee asii fuudhee kuteeni jechuudha. Mee nama akkanaa kana jechuudha miskiinaa hedduu takka saadaani. Kanaafuu kana ol miidhuu hin danda'anis. Faxara talaaqana jetta hiraata jetta ka godhu isaa kaasitti fidee nyaadhu naan jeesu isaa jechuudha. Nyaanni kun summii qabaatee dhiisee waan inni ta'e hin beeku. An jireenya kana sirraa dalagaan jiru jireenya dhiiseetiin jira jibbeen jira waan ta'eef nyaadheetuman usee ciisee ka'uu jira jechuudha harki kiyya na'idha. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa anas keessatti hedduun miidhamuu jira yaaddoo qofaa miti agartan dheengaddallee asitti mucaa abdii moomaal jaaniin san dhufee asitti isaa wajjin na tumee kutee deebii ammas ollaan kun guutuun mucuma sun nu garsiise yaaddoo jaaniiniiti asitti dhufanii kaan arrabsaa kaan natumaa deemuu jira. Kaameraa duubatti jechuu garuu hanga wayyaa nama narraa dhoorkaa ifiif natuma malee haa ta'u malee immoo ijoolleen gis takka gizee inni hin jirre hulaa namarraa ni bantii dhufanii asitti qawaanaan jirus ni jira. Anaa harki na hidhaa hulaan tun na qollofii tana qaawaan jechuun arrabsanii dhufanii gizee ijoolleen irraa bantii na arrabsanii kutanii sila argee beekee anuu gizeen asii gabbee fittiin dhiisuu garuu nama kanaa hin arku hulaan qulfii jirti. Kanaafuu anamma rakkoo guddaa keessa hin jiraati sagalee naaf ta'a. Anammoo waan namichi kun naaqannee as keessaa qabu kanaaf sassaada godhan qofaa miti kan namichi naaqanne kan inni ifiin eegu hedduun qabaa jechuudha. Kanaafuu anamma yaaddos beekaatiin dhiisa malee waan kana itti godhee wanta hirmata akka jeen akka inni miila kiyya jala taa'uun isa godha. Garuu immoo isiinis akkana isas akkanan godhu jeetiin dhiisu jira jechuudha. Amma yaaddoon jechuu gizechi bakka deemu sanii deemee dhufee waa meeqa qara'ee jechuu asitti bishaan baaldii guutuu wajjin naaf shaanxaa kiyya kanatti nu gannaqaa jechuu. Waan takka wanni inni qara'u san waan takka nu goone egaa shaanxas na harkaa fuudhuu dadhabee ilaa amma shaanxaa nanuma harka jira. An duraan jechuu siirii tana akkanan seene ammuma harkuu kiyya malee akkanattuu dilas yaadeen beekan. Tun waan Oromottuu godhanii miti hunuma nin dogoggore malee anu silaata diinatti godhaniisiin agartee garuu dogoggoreetiin anis aaraa wajjiniin kana godhuu danda'e malee kun waan Oromottuu godhanii miti. Amma dhugumatti amma kana sa'aadatti godhuun dogoggora guddaadha. Dogoggora kiyyas fudhachuun qaba beetee dogoggora guddaadha. Sila amma diina biyya teenya gubee daangatti nu dabraa jiru kana sila kanatti godhamuu qaba kun dhugaa dubbachuudhaaf itti isaan san garteemi waa hedduun talaata jetteetu inaanin hundeechuma ciciisaa jechuun sila isaan saniif hedduu barbaachisa. An isin nan beekan malee aniin tun goota jechuudha. Isin tun nan beekne garuu maaliifuu biyya teenyattu diinni akka daangaan dabarree gaafa meeqan jechuudha.
eegaa ture jechuudha. Isin nan beektan garuu gootaan isin hin jaan. Amma isin warri kommentiidhaan na arrabsan kun waan sa'aadaan guyyaa meeqa jechuun irra jabaatee na tumtee na miiteef jechan itti godhe malee jaaladheetii miti beeki. Garuu isin warri na arrabsan kun isinitti hin goone mee maaliif na arrabsan? Waan ani isiniif ta'u sa'aadaalleen isiniif taati. Wanni isin irra dhaabbattanii na arrabsan na abaartaniif maali? Kun dogoggora keessan ta'uu bara ustaniituma nama abaaruu nama arrabsu nama waan takka isin hin godhin jechuudha. Dhimma kiyyaaf ka'isee keessa seenuu hin qabdan. Isin warri biyya biraa jirtan akka feetanitti na arrabsaa. Garuu immoo warri biyya tana keessa jirtan jechuudha. Warri asiin qaawaan dhuftanii na arrabsan, kaan bilbilaan na arrabsan as keessaa gadi hin baabee kaan asitti waaroo as keessaa guyyaa takka gadi hin baa. Garuu gaafan as keessaa gabbee isinii dhumatte takkuma nuuf godhee isin raffisa hunda keessanuu hirriibaa mataa. Isinuu na duran dhaabbattan silaa wayitanan asii gabbee isinuu qilleensa yaabbattanii isinii dhumatte yaa. Namitti na bira mana kiyya galtu san ta'a bilbiltee na arrabse jechuudha. Yoo kaasiin kana daawwatu taate asitti nafuu sumaafin dhufa achumatti na eeggadhu garuu akka achiin baqanne guyyaan dhufu. Irra deebiidhaan Hamzaa jechuudha yoo viidiyoo kana kalaaltu taate silaan ilaalta. Yaa gowwaa waan isin jiru na dhaggeeffadhu. Bakkan an jirurraa fagaadhu. Bakka Umeeri jirurraa. An asii gadi baasitti nafu garuu immoo bakkan an jiruu fi bakka Umeeri jirurra yoon si arkee si dhumattee beekadhu. Ijji lamaan tiyya sirra jirti. Kanaafuu sitti himeetiin jira. Bakka Umeeri jirus bakkan an jirus hin dhaabbatin. Yoo ka dhaabbatu taate immoo si dhumattee akkattuu si dhiisuun taa'u gaafa asii gabbee. Yaa miskiina hudduu cittoo bakar paastaa. Yaa harree asii sumaafin gabbaa yaa Hamzaa. Rakkoo tana keessa na ilaaltee gammaddee miti ati. Atis rakkoo numa seentaa'u sayaa akkatti naftu. Silaa hulummaan tun qulfii ta'uu baattee qaatan si biraan beeki silaa. Hulaa tanaa qulfiidha garuu. Hamzaani dhageessaami mana kiyya dhayxee hulaa cabsitee jechuun maallaqa bakkan an kaayadhee maallaqa kiyyaatu si bira jira jechuudhaan maallaqa bakkan an kaayadhee fuutee maallaqa sanis bakkatti deebisi. Yoo maallaqa san hin deebisne immoo si dhumattee beeki. Akkatti naftuu beeki numa bari'aa. Gaafan asii gabbee immoo si dhumatte hinumaa Umeeri irra kaa'uu barbaadda. Umeeri maallaqa kiyya akkan tu'in hin beekan si galee Umeeri arran baradhu Umeeri kanatti waan achi kaa'e ilaalee hin beeku takka. Kanaafuu maallaqa san bakka deebisee firra. Akkan abdii san godhe agartee mi guyyaa san akkasittiin si raffisaa yaa. Hinumaa san mucaan miskiina jeetiin jechuun waan na godhe siin qabu jee yeruma san asii bahuudhaaf jecha kanuma yeroo san raffisutti godhe. Xiyyaadhamaa san tuularratti nu dhufe malee jechuudha. Kanaafuu atis hinumaa isa ka yeroo saniitiin itti godhee ati immoo ka amata guutuu si raffisuun si godhaa jechuudha. Firraan eeggadhu ayaa ani Zaaraan akka durii miti harki kiyya jabaatee jira. Kanaafuu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya isinitti illee baay'isee namichi doofaan sunis amma dhufuu gahee yoo dhufe silaa hunatuma. Kanaafuu isinitti hin baay'isu nagayatti naaf jiraadha.